fayyum sargat Gammachu Adabitu bama fudat Gammada Jalala manin farsina Wakamati kenna valeluya jen Amanti fayyum satola Argine Gammada YESUUS fayyisa siwaman Gammachu Warwanan jalala jabaf Dhugada Gammachu Warwanan isa dagasiye gari mako agigar garaki yaskot Harka sabat isesipan Gammachu Maqaan kiyya Waaritee Guddataa jedhama. Eebjuu.fi.mulata boqonnaa 507 dubbisaara. Eebjuu.fi.mulata Kamisa waxabajjii 4,2008 Qulqullummaan uumoo bara baraatiif. Eebjuu.fi.mulata karaa jeeniinsaa tiroon rooyilemikeen kan raabsamu mana kadhaa Filadelfiyaa hambaa sanbata dabalatee abboomota waaqaatii fi amantii Yesuusii hedduu. Amantii Yesuusii hafuura raagaati. Qulqullummaan uumoo bara baraatiif. Eebjuu.fi.mulata lakkoofsa 1 YESUUS Mana kadhaa Ladooqiyaa keessaa akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 1990tti bahe. Amma waggaa 26. Ladooqiyaan gooftaa erga dhabdeerraa amma waggaa 26. Ladooqiyaan ammaan booda gooftaa YESUUS mootii jireenyaa hin qabdu. YESUUS Ladooqiyaa keessaa baheera. Mana kadhaa gantuu tana keessaa akka bayaniif amanamtoota isaa ni waame. Warroonni amanamtoota isaa ta'an amantiin isa duukaa akka bu'aniif ni waamaman. Eebjuu.fi.mulata lakkoofsa 2 Mul'ata Sanbata ganama ture. Mul'ataan an YESUUS isa dheeraa fi ulfinna qabeessa ulfinni isaa adii calaluusaa ka ture ni arge. Inni gara kiyya dhufee wanta inni godhuuf ta'u akka laalu natti hime. Anis arge. Inni manshii harkaa qaba ture. Sanbata ganama kana mana kadhaa an keessa ture bakka an miseensa ta'ee mana kadhaa itti galmaa'ee ture kana hafarsaa ture. Inni hafarsuu yookiin qilleessaa kennuu jalqabe. Iddoo hundumaa hafarsaa ture. Inni akkuma deemuun hafarsaa ka ture ani arge. Inni hin dhaabsifnes. Buraan ufumaan ol ka'ee marshii irraa gara lafaa ka kufaa ture ni arge. Sanyiinis haphii ta'uu isaa ani arge. Isaanis ufumaan ol ka'uun gara lafaa akka gadi kufaa turan. Inni hafarsuu itti fufe. Hanga kana farfamu biraa hin jirretti mana kadhaa Seent Jiiliin Faransaayii utuu hin dhaabsisin hafarsaa ture. Sanyiinis hin turre. Buraanis marshii irratti hin hafne. Mul'ataan an ni ilaale. Lafarratti sanyii hundumaa fi buraa iddoo waaqeffannaa kana guutee ni arge. YESUUS gara kiyya dhufee kana naaf ibsuun akkana jedhe. Laali, sanyii tokkittiin ni jirti. Sanyii tokkittii marshii irratti hafeeru kuuwwan balleeffamuuf lafarra jiru. Argitee sanyii tokkittii an argadhe. Sanyii gaarii tokkittii dubbii kanaan anni tuqame. Sanyiin kun innisi naan jedheni. Wanta an arge erga naa ibseen booda YESUUS mana kadhaa kana keessaa ni bahe. Akkasumas manoota kadhaa Adventistii guyyaa 7ffaa hundumaa keessaas ni bahe. Eebjuu.fi.mulata lakkoofsa 3 An mul'ataan ni fudhatame. YESUUS mana kadhaa kolleenji Faransaayii akkasumas animaasee Faransaayii keessaa kan bahu an ni arge. Akkuma inni baheen ulfinni isaa duukaa kan bahe an ni arge. Inni baattuu ibsaa isa ifa kennu of harkaa qaba. Inni baattuu ibsaa achiin booda Ladooqiyaa keessa hin turre qabatee bayaa ture. Inni manoota kadhaa kana
dukkana asii gadii kana keessatti ni dhiise. Waaqeffannaan ni xumurame. Yesuus inni alatti na eegaa ture gara kiyya dhufee dhuunfatti na dubbate. Akkanas naan jedhe, mana kadhaa seenti jiliin Faransaay kana keessaa bahi. Inni ammaan booda manoota kadhaa Adventistii guyyaa 7ffaa maraa keessaa waan hin jiraanneef inni xumbamaa isaan keessaa bahe. Manoonni kadhaa kunniin du'aniiru. Hirriba hafuuraa keessa jiru naan jedhe. Manoonni kadhaa kunniin manoota kadhaa Waaqa hin qabnee fi amantii hin qabne. Inni ergaa kana erga naaf dabarseen booda akka isa raabsus natti hime. Qulqulloonni kunniin akka keessaa bayaniif waamamaniiran. Keessaa bayaa, adda fooyamaa, adda of baasaa. Ergaan kun jedhe Gooftaan addunyaa guututti darbuu qaba. Manoota kadhaa Adventistii guyyaa 7ffaa hundumatti. Manoonni kadhaa kunniin miseensa isaanii waliin hafuura Waaqaa irratti cubbuu hojjetaniiran. Yesuus akkana jedhe, cubbuun hafuura qulqulluu irratti hojjetamu cubbuu dhiifamsa hin qabne. Inni Yesuus Adventistii guyyaa 7ffaa hundumaa ergaa kana akka dabarsuuf na gaafate. Sunis amanamtoonni isaan keessaa akka bayan waamamaniiran. Achis macaafa Mul'ataa keessatti wanti ibsame itti fufe. Inni akkana jedhe, ansi tufeera. Achirraa kaasee amanamtoonni jidduu isiitii ni bayan. Yesuus mataan isaa maqaa isaanii kenne. Mana kadhaa Filadelfiyaa hambaa uumoo bara baraa Israa'elii Waaqaa kan bara kan ardii irra jirtu. Yeroon muraasni ni darbe. Ergaa kanaan booda Yesuus kana naaf ibse. 5% hambaa taate. Kuuwwan Adventistoonni guyyaa 7ffaa gantoonni gara badii deemaaran. Jeeniin Saatiroon. Faaruu hambaa lakkoofsa 10. Hundeen mana kadhaa tokko. Kunoo Tsiyooniin keessa dhagaa golee filatamaa qaaliinan ka'a. Namni isa amanu kamiyyuu hin qaana'u. Phexros 1:2 lakkoofsa 6. Hundeen mana kadhaa tokko inni Gooftaa Yesuus. Isinuma mara bishaaniif sagaleen samii bu'ee barbaade hidhaaya sakkataatti dhiiga ofiitiin biite lubbuu isiitiif du'e. Saba keessa filate lafarra tokkitti qajeelchi fayyumsa isi Gooftaa tokko amantii tokko cuuphaa tokko maqaa tokko eebbiif turbaataa tokko godhamtii abdii tokko durummaa isaatiin deemte. Yoo tuffatan namoonni cinqii si ilaalanii diinni yoo isin miidhe katti ulee isin baqaatti. Qulqulloon amantii hagayam jedhaa'i amma halkan boo'icha ganamuu faaruuta.
darratuunisi manni